Akkam jirtu hordoftoonni chaanaal keenya Abba Ganagaa dhuftanii an Dr. Durboo Caalaadha. Har'a kanan dhufe waa'ee keelloo ta'uu ijaatii fi dhukkuboota ajjeesoo mallattoon isaanii keelloo ta'uu ijaa ta'anan isinitti himuu dhufe. Egaa keelloo ta'uun ijaa kun joondiis jedhama afaan keenyanii. Joondiisiin kun gaa mallattoolee dhukkubaati jechuudha. Ofisaatii of danda'ee dhukkuba osoo hin taane mallattoo dhukkubaati jechuudha. Mallattoo dhukkuba hedduuti. Haa ta'uutii garuu yeroo tokko tokko joondiisiin kun yookaan immoo keelloo ta'uun ijaa kun namoonni akka dhukkuba tiruu qofa agarsiisaniitti yeroo yaadanii jiru. Haa ta'uutii garuu keelloo ta'uun ijaa kun mallattoo dhukkuba tiruu qofa osoo hin taane mallattoo dhukkuboota hedduuti jechuudha. Mallattoo dhukkuboota biroo hedduuti jechuudha. Kanaaf anillee har'a kanan isinitti himuu dhufe keelloo ta'uun ijaa kun eenyu agarsiisaa yookaan immoo mallattoolee dhukkuboota akkamiiti? Dhukkuba tiruutirraan kan hafe dhukkuboota akkamiititu keelloo ta'uu ijaa kana fidaa an jedhu isinitti himuufanii. Egaa ani sanan isinitti himu dhukkuboota ajjeesoo ta'anii garuu immoo mallattoo keelloo ta'uu ijaa kana fidan malee keelloo ta'uu ijaa ammas kan fidu dhukkuboota hedduu jira jechuudha. Egaa keelloo ta'uun ijaa kun naannoodha. Naannootti maqaa garaagaraatiin illee haalli itti waamamu jira. Naannoo keessanitti maal akka jedhamu hin beeku. Asumaan naannoo keessanitti dhukkuba akkasiitiin maal akka jedhan kommentii jalatti naakaa baruu waan barbaadee fi naannoon ani dhaladhee guddadhetti sabbata waaqaa jedhu nama ijji isaa keelloo ta'ee dhukkuba sabbata waaqaatu qabe jedhu. Kana yoo jedhamu mooroo fi hepataayitisi akka jechuutitti jechuudha. Haa ta'uutii garuu akkuma dura isiniin jedhe joondiisiin kun mallattoo dhukkuba hedduuti jechuudha. Kanaaf nuti sar'aa waliin ilaallu joondiisii kana eenyu faatu namatti fida kan jedhudha waliin ilaallu. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Warri immoo chaanaalii keenyaaf reefu har'a dhuftan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa ta'u maatii nu ta'a nu wajjin tura. Egaa hordoftoota keenya akkuma dura isiniin jedhe joondiisiin kun mallattoo dhukkuba hedduuti. Haa ta'uutii garuu heddumminaan mallattoon joondiisiin kun yeroo jiraatu akkuma namni shakku heddumminaan dhukkuba tiruutu agarsiisa jechuudha. Dhukkuba tiruutu agarsiisa baay'inaanii. Rakkoo wayii yoo tiruurra jiraate mallattoon ijoon joondiisii yookaan immoo keelloo ta'uu ijaa fi gogaa kanaa jechuudha. Tanillee ta'uu dhukkuboonni biraas hin jiru. Sanaaf ani isan isinitti himuuf dhufe ogaa dhukkubni jalqabaa fi ijoon keelloo ta'uu ijaatiif nama saaxilu vaayiraal hepataayitisi dhukkuma jedhamudha. Kana vaayiraal hepataayitisi jechuun infekshinii tiruu sababa vaayirasii tiruutiin gaggeeffamu jechuudha. Inni kun vaayirasiin tiruu gosa 5tu jira. Hepatitis B, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D fi hepatitis E jedhamu. Hepatitis A, B, C, D fi E jedhamu jechuudha. Infekshiniin kun shanan diree ijji namaa keelloo akka ta'an gochuu danda'u jechuudha yoo jiraatan. Haa ta'uutii garuu achi keessaa hepatitis B fi C kanadha jechuudha kan baay'ee nama yaaddessuu fi dhukkuba tiruu yeroo dheeraadhaaf namarra turan yookaan immoo chronic liver disease kan namatti fidan hepatitis B fi C kun yeroo jiraatanii jechuudha. Hepatitis A fi E isaan yeroo gabaabaadha. Acute hepatitis waan jedhaman namatti fidu ofuma isaaniitiif illee baduu darbee garuu nama miidhuu danda'u gara ajjeesutti illee deemuu danda'u jechuudha. Isaan lacharuu karaa Pico oral yookaan immoo harkaa gara afaanii qulqullina dhabuurraan dhufu jechuudha. Hepatitis E fi A fi E kun jechuudha. Hepatitis D kun baay'inaan hepatitis B wajjiniin jiraata. Kophaa isaan jiru jara wal wajjiniin jiraatu. Vaayirasoota kanniin vaayiraal hepataayitisi jedhamu walitti qabaan infekshinii vaayirasoota kanaa tiruu irratti ta'u vaayiraal hepataayitisi jedhama jechuudha. Kanaaf dhukkuboonni ijoon joondiisii kana fidan vaayiraal hepataayitisiidha jechuudha dhukkubni tokkoffaan. Dhukkubni lamaffaan alkoolik hepataayitisi. Alkoolik hepataayitisi jechuun namoota alkoolii dhugan irratti mul'ata jechuudha. Namoota alkoolii yeroo dheeraadhaaf dhugan irratti alkoolii hepataayitisiin kun jiraata jechuudha. Namoonni kunniin yeroo dheeraadhaaf alkoolii yeroo dhugan usually waggaa 10 ol alkoolii yeroo dhugani
alkooliik hepataayisiin kun kiroonik alkooliik hepataayis jedhamuudhaan gara kiroonik liver disease yookaan immoo dhukkuboota tiruu yeroo dheeraadhaaf namarra tureetti firree nama saaxiluu danda'u jechuudha. Kanaaf kooziin biraa alkooliik hepataayisidha jechuudha. Sababni inni sadaffaan kaansarii garaagaraati. Kaansariin kun keelloo ta'uu ijaa kana ni fida. Tokko kaansarii tiruu mataasaa waan kana ni fida jechuudha. Hepatocellular carcinoma yookaan immoo kaansarii tiruu mataasaa joondisii kana ni fida. Inni biraan immoo kaansarii qaama biraa. Kaansariin qaama biraa bakka biraati yeroo sadarkaa guddaa yookaan stage 4 metastatic stage irra yeroo ga'u dhiigan baatamee karaa tiruu deemaa jechuudha. Achi keessaa fakkeenya kaansarii sombaa fi kaansariin harmaa isaan ijoodha jechuudha. Kaansaroonni biraallee akkasuma yeroo akkasii kaansaroonni kun seeliin kaansarii kun dhiigan baatamee gara tiruu dhaquudhaan secondaries in the liver yookaan immoo liver hepatitis jedhamuudhaan joondisii yookaan keelloo ta'uu ijaa kana fiduu danda'u jechuudha. Kanaaf dhukkubni sadaffaan kaansarii garaagaraati. Kaansarii tiruu fi kaansarii biraallee jechuudha. Arfaffaan qorichoonni garaagaraallee hepataayisii kana fiduu yookaan immoo joondisii fiduu danda'u. Achi keessaa qorichoonni baay'inaan beekamoo fi namoonni fudhatanii mallattoo kana qabaatan qorichoonni HIV tokko tokkoo fi qoricha TB jechuudha. Qoricha HIV fi qorichi TB darbee waan akkanaa fiduu danda'a jechuudha. Kana malees qorichoonni mana keessatti yeroo baay'ee namni fudhatu yookaan immoo ajaja ogeessaa malee qorichoonni bitaman akka parastamoolii faan illee waan akkanaa ni fidu jechuudha. Hepatotoxic yookaan immoo tiruu irratti dhiibbaa guddaa geessisu waan ta'eef joondisii kana fiduu danda'u jechuudha. Joondisii sababa saniin dhufu drug induced hepatitis karaa jedhamuudha jechuudha. Drug induced hepatitis sawwaa fidaniif inni sun immoo joondisii yookaan immoo keelloo ta'uu ijaa kana ni fidaa jechuudha. Inni shanaffaan TB tiruuti. TB'n akkuma somba miitu, akkuma qaama biraa miitu, akkuma bakka biraa miitu tiruullee miidhuu ni dandeessi jechuudha. Illee joondisii fiduu danda'u jechuudha. TB'n tiruu kunillee. Inni biraan balaa tiruu irra gahe yookaan immoo hepatocellular injury. Balaa tiruu irra gahe yookaan hepatocellular injury kuni baraa garaagaraa ta'uu danda'a. Inni kunillee joondisii fidaa jechuudha. Baraan kun baraa rukuchaa ta'uu danda'a, kufaatiidhaan ta'uu danda'a, bullet injury yookaan immoo rasaasan dhaamee ta'uu danda'a. Balaan garaagaraa tiruu irra ga'u joondis kana fiduu danda'a jechuudha. Inni biraa fi torbaffaan dhukkuboota afuuffee hadhooftu Gallstone disease jedhaman jechuudha. Dhukkuboonni akka afuuffee hadhooftullee waan kana fiduu danda'u jechuudha. Achi keessaa inni ijoon dhukkuba cirracha hadhooftu yookaan immoo Gallstone jedhamudha. Dhukkuboonni biraallee akkasuma kaansariin afuuffee hadhooftullee waan kana fiduu danda'u jechuudha. Kanaaf dhukkuboonni biraa dhukkuboota afuuffee hadhooftuutiin wal qabatanii jechuudha. Isaanillee joondisii fiduu danda'u jechuudha. Inni biraan kaansarii mataa raajijjii yookaan immoo pankiraatik heed tuumaar jedhamu jira. Inni sunillee joondisii yookaan keelloo ta'uu ijaa ni fidaa. Salgaffaan dhukkuba busaa yookaan malaariyaan irree joondisii keessattuu adaaltii irratti yookaan nama jabaa irratti malaariyaan yookaan dhukkubni busaa otoo wal'aanamin yeroo haftu joondisii kana ammas fiduu dandeessi jechuudha. Inni biraan dhukkuboota dhiigaa tokko tokko. Dhukkuboota dhiigaan akka fakkeenyaa hereditary spherocytosis jedhaman jira. Hereditary spherocytosis jechuun uumamaan seeliin dhiiga diimaa boca silaa sirrii qabaachuu dadhabee boca sirrii hin taane gaafa qabaatu dhiigaa jechuudha. Kaapilaarii keessa gaafa darbu raapchar godheet dhiigaa jechuudha. Yeroo san joondisii kana qabaachuu danda'a jechuudha namni akkana. Inni biraan sepsis yookaan immoo infekshinii hamaa jechuudha. Sepsis jechuun bakteeriyaan infekshinii wayii nutti fide dhiiga keenya keessa gaafa faca'u, dhiigan baatamee gaafa faca'uu fi mallattoon infekshinii gaafa mul'atu sepsis jedhama jechuudha. Inni sunillee infekshinii hamaadha. Joondisii kana fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf kunneen dhukkuboota ijoo joondisii yookaan immoo keelloo ta'uu ijaa nutti fidanidha jechuudha. Kanaaf kun amma maaliif barbaachise kana isinitti himuun tokko yeroo baay'ee akkuma dura isiniin jedhe joondisiin dhukkuba tiruuti jedhamuudhaan yeroo tokko qoricha aadaa garaagaraa ni fudhatama. Qoricha aadaa sun immoo hedduusaa
dhukkuba tiruu kana baay'ee miidhu jechuudha. Tiruu kana baay'ee miidhu jechuudha. Kanaaf waan sun dhukkuba tiruutiif illee hin ta'u dhukkuba biraatiif illee hin ta'u jechuudha. So dabalataan tiruu keenya miidhuurraan kan hafe qorichoonni aadaa garaagaraa sababa dhukkuba tiruuti jedhamanii fudhataman sun hundi isaanii miidhaa qabu jechuudha. Wanti isaan miidhaa akka hin geessisne wanti beekamu hin jiru jechuudha. Garuu immoo miidhaa akka geessisu ragaan adda addaa hin jira jechuudha. Ragaan adda addaa hin jira. Kanadha. Egaa maaltu gochuu qabaa namni mallattoo kana qabu tokko yookaan immoo namni joondiisii qabu maal ofirratti arge maal gochuu qabaa? Joondiisiin mallattoo hamaadha. Mallattoo dhukkuba agarsiistuu dhukkuba hamaati. Dhukkuboota nama asitti liisti godhe kun hundi isaaniiyyuu kiilariidha jechuudha. Dhukkuboota nama ajjeesanidha. Kanaaf tokko akkuma dura jenne joondiisiin kun baay'inaan mallattoo dhukkuba tiruuti. So dhukkuboonni tiruu hedduu isaanii isaan daddarban keessattuu hepatitis B fi C kun tokko karaa wal qunnamtii saalaa maalii fi dhiiga wal tuttuqaa dhiigatii waan daddarbuufu karaaleen HIV ittiin ittisnu hundisaa hepatitis B fi C ittisuudha nu fayyada jechuudha. Karaan inni ittiin daddarbu hedduunsaa B fi C'n karaa HIV ittiin daddarbuun wal fakkaataadha jechuudha. Kanaafuu tarkaanfii HIV ittisuudha goonu hundisaatu asirratti illee nu fayyada jechuudha. Inni biraan qorichoota adda addaa callisanii fudhachuu dhiisuudha. Qoricha kamiyyuu ajaja ogeessatiin yoo fudhatame gaariidha jechuudha. Inni biraan egaa kaansaroonni garaagaraa kun yoo jiraatan kaansariin baay'eessaa dafee mul'atu yoo mul'ate immoo wal'aansaa fi hordoffii gochuudha bakka wal'aansisaa jirutti san gochuudha. Dhukkuba busaa dhukkuba dhiigaa sababa dhukkuba dhiigatii warra dhufu homaa gochuun hin danda'amu. Mallattoo sana agarraan gara mana yaalaa deemuu qofa. Kanaaf waan kana baay'ee ittisuun hin danda'amu garuu mallattoo sana ofirratti arginaan battaluma san gara mana yaalaa deemuudhaan wal'aansa barbaachisaa fudhachuutu dirqamaa jechuudha. Kanaaf anis kanumaan isinitti himuuf dhufeerra fayyaa ta'a.